waan hunda keenya qalbii cabse waan seenaa keessatti mul'atee beekin waan nama miti bineensillee ilmoo namaa irratti hin godha jedhamee yaadame gocha hammeenyaa gocha bineensummaa ilmoon namaa irratti raawwatame inni immoo waan fokkuun qaanyiin akkasii dhokateetu godhamuu hin qabne inumaayyuu ifatti bahee miidiyaadhaan sooshaal miidiyaa fuulduratti agarsiifamaa akkas godhi ta'e akkas godhi ajjees akkas godhi kana godhi jedhamee waan takkaa seenaa keessatti argamee hin beekin waan maqaa keenyaaf hin tolu waan lammii keenyaaf hin tolu waan biyya keenyaaf hin tolu raawwatame waan hadhaa akkasii an dhagees argees hin beeku kun miira hunda keessanii natti fakkaata. Kanaaf gochi kun abaramuun sirra jira. Gochi kun dhaabbachuun sirra jira. Gochi kun salphina. Gochi kun qaanyii, gochi kun salphina. Shargura. Dhugaa gochi kun namoota dhuunfaadhaan raawwatama. Gocha namoota sanaa qofa godhamee ilaalamuun sirra jira. Maqaa eenyutu qabsiifamuun sirra jira. Godina kamiinuu bakka bu'an warri kana godhan. Saba kamiinuu bakka bu'an warri kana godhan. Qofa bakka bu'uu jara qofatutti ittiin gaafatamuun sirra jira. Kun immoo nafu akkasitti ilmoo namaarra wanta akkasii raawwatamee hin hafu. Yoo ni dhiifnellee Rabbiin dhiisudha. Waan Rabbis jibbuudha wanti raawwatame kun. Yakka guddaadha dhugaa dubbachuudha. Gaafa kana arginu rafnee mul'isa. Namni kana argee fayyaa waan guddaa natti fakkaatan eenyuun keessan. Kanaaf gocha akkasii kun daddabalameera. Waggaa afuraffaadha bara yeroo raawwatamu. Waggaadhaan yeroo eeggatee kana maqaa godina tokkoo kan maqaa iddoo tokkoo dhahachuu danda'a garuu waggaa isaa eeggatee wanti kun raawwatama. Wanti kun kan raawwatamu immoo cal jedhameeti. Waan fiixaan baasuudhaaf hawwame yookaan bu'aa kana keessaa argachuudhaaf barbaadan bu'aa akkamiis akka ta'u kana gochuudhaan maaluu galma akkamii bakkaan gahuudhaaf akka raawwatamu wanta akkasii waan namaan gadda dhugaa dubbachuudha. Kanaaf uummata keenya irraa wanti eegamu sagalee tokko wanta kana abaaru wanta kana dura dhaabbachuu namoota kana irratti immoo qooda fudhatan beekumsaan haa ta'u wallaalumaan haa ta'u dabarsanii saaxiluu dabarsanii kennuu akka sirraa waan kanarraa gochuu barbaachisaadha. Gochi kun dabalamuu hin qabu yoo ta'e namoonni kanarratti qooda fudhatan kun badii raawwatamaniif badii raawwatan kanaaf itti gaafatamuun isaanirra jiraata. Kana irratti shakkii tokko malee qaamoleen kana keessatti wanti kun nu qaanesseera nu salphiseera mataa nu cabseera waan hadhaa akkasii argineen beeknu jedhee uummanni keenya hawaasni keenya socho'uu jalqabee jira. Sochiin kun waan yeroo tokko mul'atee dhaamu ta'uun isarra jiraatu. Hamma fiixa bahutti embasiin Itoophiyaa qoonsilaan keenya Jiddaan jiru mootummaan keenya mootummaan Itoophiyaa waan kana irratti hadheeffannaadhaan hojjeta kana irratti shakkii tokko qabaachuun isinirra jiraata. Yes. Sirriitti dhaggeeffannaa. Kun garuu fiixa bahuu kan danda'u yoo garaarraa qulqullummaadhaan waan kana irratti jibba naasuu nutti dhaga'ame kana warra akkasii kana of keessaa qulqulleessuudhaan seeraan akka gaafataman gochuudhaan bahachuun nurra jiraata. Malee hidhii tuuxannee mana keenyatti kan deebinu taanaan itti fufamtu. Kanaaf sochiin kun akka fiixaan bahu barbaachisaa akkuma amma jalqabdan hamma dhumaatti kan keessatti akka qooda fudhattanu dhaamsa isinii dabarsuun barbaada. Kanaa wajjin dhaamsan qabu kan biraa yeroo wanta akkasii dhufu balaa warra akkasiitiin dhufu ijoollee keenya kan biraa nagaa taate kan biraa nu jalaa rifachiisuun qabu. Nama nagaa kan biraa jireenya ofii mo'attee maatii ofii gargaaruuf ijoollee tattaafatu baadiyyaaf magaalaatti dadhabaa ooltu nu jalaa rifachiisuun isarra jiraata. Kana irratti of eeggannaa guddaa kenninu. Miidiyaa irratti illee waan ergaa darbu wanti kun gochi kun akkuma hadheeffannee waan kana irratti ciccinee qabsoofnu maqaa kanaatiin immoo namni nagaan kana keessa ijoolleen nagaan
wayi tokko keessaa hin qabne jireenya si mo'attee hojjettee of jijjiirtee maatii si jijjiiruudhaaf tattaafattu immoo kana keessatti dararamuu qabdu. Kana of eeggannaa guddaadhaan karaa miira itti gaafatamummaa guddaadhaan guutameen hojjetamuun sirra jiraata jechuudha. Qaama dhimmi ilaallatu mootummaa biyya kanaa haa ta'u mootummaa keenyaa wajjiniin qaamolee dhimmi ilaallu wajjiniin hojiin hojjetamu karaa miira itti gaafatamummaa qabuun kan hojjetamu ta'uusaa isinii mirkaneessuun barbaada. Badii namni biraa hojjete namni nagaan dararamu namni nagaan rifachuu mataan isa cabuun isarra jiraatu. Badiin kun badii namoota dhuunfaatiin raawwatame namoota dhuunfaa sanarra bu'uuf isarra jiraata. Adabbiin kanaaf malu jechuudha. Kanaaf kanarratti iftooma guutuu akka qaban kanarratti immoo tokko yeroo kamirrayyuu caalaa tokkummaa keenya cimsinee yeroo waliin dhaabbannu qabu. Kun maqaa eenyuuf hin ta'u. Namni kun tokkorra goree tokko itti goree yookaan irraa goree haasa'u ni dubbii. Kun dubbii sagalee tokkoon dhaabbannee ofirraa dhaabuun nurra jiraatudha. Waggaa afuraffaadha deebi'ee wanti kun kana booda garuu dhaabbachuu hin qabu. Deebi'uu hin qabu, dabalamuu hin qabu. Dhaabbachuudhaaf immoo nurka jira jechuudha fallisa. Waan kana irratti irra dhaabbannee hadheeffannaadhaan of keessaa qulqulleessuu of keessaa waan kana dhaabsisuun dirqama keenya dirqama dhaloonni keenya hundi hirmaannonni as jirtanuuf magaalaa kana keessa jirru Saawudii bakka adda addaa jirru hundi dirqama goonee fudhachuun nurra jiraatu jechuudha. Kanaaf namni burjaajaa'uun isarra jiraatu ifa horii kana godhe ifa mootummaan karaa mataa isaatiin qulqulleessee bira gaha. Namni nagaan immoo Saawudii kanaan akka baaraku akka rifatu biyya ormaa keessa jirama. Fakkeenyaaf waan adda addaatiin badii adda addaatiin daangaa irrattis haa ta'u biyya keessatti yeroo qabaman diraagaan haa ta'u maaliin haa ta'u yeroo qabaman jedhamanii namni nagaa naannoo sana jiru hundi walitti qabamee mana hidhaatti galee namni yeroo inni itti dararamu fayyaa argina jechuudha. Kun uumamuun isarra jiraatu. Kana irratti of eeggannaadhaan hojjenna. Namoota kana irratti immoo raawwatan kana keessatti qooda fudhatan immoo hamma dhumaatti hadheeffannaadhaan kan qulqullaa'uuf kan tarkaanfii seeraa fudhatamu ta'a. Kun immoo karaa sirrii ta'een karaa kallattii sirrii keenya kanaan qofa akka inni raawwatuuf immoo hundi keessan dhimma kan akka dhimma dhuunfaa keessanii dhimma tokkoon keenya yoo cal jedhamee wanti kun asitti hin dhaabsifamu balbala nama tokkoon rukutuudhaaf adeemudha wanti kun. Kanaaf kanarratti waliin dhaabbannee waan kana dhaabsiifnee maqaa gaarii biyya keenya maqaa gaarii lammiiwwan keenya maqaa gaarii biyya keenya tiksuu eeguuf nurra jiraata. Kallattii kanaan yoo sochoone rakkoo amma mul'ate sinii kama lammata immoo akka inni dabalamne gochuu dandeenya. Sababii kanaan immoo lammiiwwan keenya nagaan kana keessatti akka hin dararamne akka hin rifanne gochuun nurra jiraata. Kun kan milkaa'uu danda'u yoo waliin dhaabbanne yoo hundi keenya dhimmi kun kan kootii jennee yoo keessatti qooda fudhattan eeruu kennii qarna ta'u wanta kana waan gocha kana akka itti fufu gochiisu kamu dhaabsisuudhaaf waan gargaaru hundumaa raawwachuudhaan yoo kan mootummaadhaa wajjiniin embasii keessanii wajjiniin dhaabbattanidha kan jedhu ergaan isin dabarsuu barbaadu. Jara keenya ilaa akkanatti wal qabnaan abbaan fedhe kan hin seenne beekaa nu keessa. Oromoon isa godinaa wal waamnu dhiibnee nuti Oromoon guutuun tokko kanatti wal qabne abbaan fedhe nu keessa hin seenu. Nu akkana faca'uudhaan iyyee karaa argatee nu seenee gochi hin taane raawwatamaadha. Isinii galaa. Kana jechuun utuu wal jaallannee utuu waan keessa dabara hubannee waan immoo ormis dur nu godhaa ture sana beeknee hundi keenyaayyuu erga duriitii miidhamaa jirra miidhamaa dhufne jechuu kanas beeknee wal mararfanne sarguma rabbii rakkoon ormarraan nurraan ga'u san walirraan geenyu miti ormarraan nurraan ga'u. Isinii galee amma furmaati isaa kara fuulduraatti maalii keessatti waan babbareedaa dubbanneetiyyi abbaa fudhatamee yoo fudhatame irratti hojjennee abbaan dhiise immoo waan dhiiseef sababa hojjennu kaa'ee irratti haasofna. Furmaati
inni furmaatii yaran tokkoffaa nama badii godhu saaxiluudha. Ansa kootila. Laabbaa jabal dubbiin kuni sayaada kootiiti. Ana biraa nam tokko waraaneera taanaan qaama seeraas haa ta'u miidiyaa TikTok kanas haa ta'u karaa hedduudhaan wal saaxiluu jira waan ta'eef danda'ama waan ta'eef elaa nama kana dhowwinaan didee badii hojjetaa jira. Booddee rakkoon inni fidaa jiru kun rakkoon gaafa dhufee namatti galee halaakamuun gaafa dhufe miskiina qabaataadha wallaalaadha beekaadhaan jedhu hunda isaa walitti haraa dhiibbaan nam tokkittiin kun hojjetaa jiru immoo nama kumaatamaa miidhuu danda'a. Namticha kana utuu ni geessee rakkoo biraan fidin nu sana gaa hojjetaa irratti rakkoo biraan fidin seeraan akka inni to'atamu jedha kennu abbaa fedhe ta'u badii hojjennaan dhowwinaan dinnaan kennu gaafa kenname tokko biyyiin seerata. Lama seerri hojiirra oolche. Sadaffaa fakkaattonni akka isaa fi kan waan hin taane waan biraa aggaammatanii alaammii biraatiin ka'aa jiran suni onnee jaraa keessatti dhaaba. Maaliif wal saaxiluun ka'eera? Biyyi seeraa wal to'ataa jirti. Amma gocha Jawaar kaleessa hojjete yoo laallaa waa'ee saaxiluu keessatti. Inni biyya Awurooppaa jiru biyya Arabaa dhiisi. Inni biyya Awurooppaa biyya firiideemii biyya demokiraatawaan guutuu jiru of keessatti boola'aa raawwansiin jedhe naaman taati. Mana hojii bakka shariikaa kootiitti dawwalamaa jira dubbii Jawaar dubbateenii jedhee nama himataa ture viidiyoon sun illee sin qaqqabeera jedhee yaada. Jira. Kana jechuun waan biraa ammoo godheefi miti barre. Maallaqaanas taa'ee nama ficcisiisaa gargaaraa jira. Tokkittii kana saaxilame namsun. Tokkittii kana maallaqumaan gargaaraa qofa. Karatti ba'uu dhabee ofii isaatii amma xabaqaa bitatee as goree achi goree waa meeqa waliin keessaa. Yoo dhuguma gargaaraa ture warra nama ajjeesaa ture. Inshaallahu ta'ala xabaqaa miti yoo malaayikaan samiidhaa dhufte haqa kan baasu rabbuma hojiirra oolaatti amanna kun. Sinii galee amma ijoolleen kun warra waliin saaxilu jedhee jala sararee walii galee ilaa abbaa jabal ka'ee dalaa kun si galee saaxilamuu qaba. Seeraan to'atamuu qaba. Maatii isaatti nam tokkoon kaffalamu ta'e qabeenyi isaatiin gumaan kaffalamu. Kan immoo eessarraa dhufee maatiirra dhaqee galee maatiirraa maatii walitti dhufee gumaa walirraa fudhachuu danda'a beektu tokkoffaa saaxila godhamurraa. Ammas taanaan nama badii hojjetu hin dhoskita taanaan hin dhoskita yoo ta'e si galee tokkoffaa irra taa'ee dhaggeeffates inni bira jiraate gurbaa hidheefis tokkumaatitti makamteetta kan aman. Haqa isaa dhoskaatte jechuudha jara wajjin hin saaxiltu taanaan. Saaxiluu qabda haqa nam tokkoo akka rabbisiin jedhetti dhugaa dubbattee dhugaa irratti hundooftee waan kana kennuu qabda. Yoo isa sana dhiifte bor kan biraa du'a. Yoo kan biraa du'e bor ana dhufa. Inni ana dhufe borsii dhufa. Kanarratti hundoofne jara keenya. Dubbii tokko dhaabbataa goonee nama badii hojjetu harkaan dhowwinee arrabaan itti himnee yoo dide biyyatti baasnee yoo kanaan buluu dide. Maatii irraa walitti dhaqamee maatiin gumaa walirraa kaffalatu. Gumaa barbaadu ajjeechaan gumaa kaffalatu. Barbaadu seera qabeessaan gumaa isaa fudhatu. Akka barbaadetti gumaa fudhatu. Dhiigni ilmaan Oromoo keessatti nuti Oromoo jedhamnee immoo dhokachuu hin qabu. Furmaanni sichi nuti irratti hojjechuu qabnu irratti mari'achuu qabnu nama badii godhu saaxilaa. Miidiyaarra nama hedduu jira, nama gurguddaa jira, nama dubbii beeku jira, nama furmaata arguu danda'u jira. Amma intaloon tokko deengedda waan hin taane dubbataa turte laayivii namaa seente. Laayiviin sun poostatamaa deemaa ture argaan ture. Akka carraa
Anaa kaleessa mana baneetu jiru abbaan jabal dhufee jooyin godhee ba'e argaan ture. Intalattiin dhufte. Ani dubbii kosuman sila qabadhen xumureetan isii keessummeessi haa teessu jedhe. Xumura gaafa dubbii keenya intaluun jedheen. Wallaahi nama 160 wayina jala ture ala sana intaluun jedheen. Gocha godhaa jirtu viidiyoo kan kee namni asiif achi poosatee maqaa isaayyuu immoo maqaa naannooti immoo gaafatte bara. Maqaa naannoo maqaa nuti beeynu maqaa naannoo kabajamaati immoo gaafatte. Maqaa kanaa waan akkanaa dubbattee balleessaa jirtu. Duula miidiyaa irratti sirratti geggeessinee hanga maatii keetii qorannee viidiyoo kan kee kana maatiitti erginee ija maatiittiin deebitu akka itti dhabduu si goonamoo wanta kanarraa hin deebitaa jedheen gaafii dhiyeesseef. Kana jechuun maanni yoo isin didde saaxiluuf an deemaan. Jennaan tokko dhufee akka carraa ala suma. Hammuma waan ta'e baree yoo isin didde jedhe viidiyoo isin maatiitti ergaa jedhe. Aha obboleessoti maatiidhaan quba wal qabdaa yuugaa kottu si barbaaddataarra. Asirratti nu wajjin dhaggeeffadhu yoo isin tole jette dhiifna. Dhiifamaa gaafattu yoo isin diddeetti fufte namumti dubbii kana geessee maatii nu qaqqabsiisu si ta'uu qabata itti gaafatamummaa fudhattee sitti kennina dubbii kana jedhe. Intaloon sila dhiifama gaafadheeraa ammas lamuutti hin deebi'u sarrazame laa wantichi. Maaliif saaxilamuuf deemti maatii qaqqabuuf deema dubbiinsi duula irratti geggeessuuf deemti. Wanti kun dhaabbatee kara kanaa isa kan biraas akkanumatti dhaabna warra lubbuu namaa balleessaa jirus akkanumatti dhaabna warra badiif alaammataa jirus akkanumatti dhaabna. Keessattuu ijoolleen keenya tokkoffaa wal ta'a waa saaxiluufis wajjin bareeda. Sinii galee waa wal mareechuufis wajjin bareeda. Roorroo walirraa dhowwuufis wajjin bareeda. Waliigalteen barbaachisaadha. Wal qabaatii wanta jiru waan dhufuu deemu waan dhufaa jiru waan mari'atamaa jiru waan dhageessan maanu keessaa laa ana hiriyyaan wajjin nyaadhe dhugu keessaan ta'a. Sharrii qophaa'ee sharriin isaa kun ana bira darbee hiriyaa koo miidhee nama biraa miidhee biyyatti ba'a taanaan ani suman kan callee buusisiiseetan hojii keetii obboleessoo sirradhu ennaan diddee hin jedhaan. Abbaa jabal ani furmaatii karannatti dhufu haala nama dhaaruu wal saaxiluudha waan jiru ifa baasuudha seeratti kennuu miidiyaatti kennuu biyyatti kennuu maatiitti achi dabarsuu. Haala kanaan namni kara fuulduraatti alaamaa biraatiin alaammatee dhufu sodaa uumaa dhufa waan hin taane gochuuf. Qabeenyi inni waggaa 5 biyya Arabaa keessa taa'ee hojjete dhiisi. Qabeenyi inni ji'a 5 biyya Arabaa keessa taa'ee hojjete isaaf dhiiga beeka. Hin danfa qabeenyi isaa sun badeennaa. Isa lubbuu namaa bal'isuun jechuudha. Kanaafi Unnee beela'ee dheebotee aarsaa meeqa kaffalee barahaa keessa bineensa keessa dabarfatee shugguxii meeqa kilaashii meeqa jala rasaasa meeqa jala darbeeti kan hin dhaqee guyyaa 5 ji'a 5 hojjetatu. Innumti irraa fuudhamee gumaa kaffalamuun nuyiif waan jaallataa jalaan aboo namni tokko. Kanaaf akkasii abbaa jabaatu Ayye galatoo milfaadhu waan bareeddaa ta'e walumaa galatti wal dhowwaa wal gorsaa wal dhaabaa deemuudha waan jedhu irratti kanatti dubbattee itti wal dhowwan immoo kanaan karaa maatiin ittiin waan ta'u jechuudha natti fakkaata. Namni biraa namni carraa dubbachuu barbaadan. Maaliin dubbattaa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam viidiyoon baatu. Wacha keessan jira xiqqoo yaaduma keessatti nuti tollaan nu seene. Yaada bareeda yaadni Khairuddin kaase nama badii hojjetu yookiin nama miidhu saaxiluudhaaf anis Khairuddinis abbaan jabalis itti gaafatamummaa fudhannee nama kana saaxiluudha kan Khairuddin jedhe natti fakkaata akkan dhaggeeffadhetti. Isa kanaaf nama waa balleessu yookiin nama miidhu balleessuudhaaf jalqaba obboleessaan kee yoo ta'e ati bakka nama sana irratti harkaan fudhachuu asuma malee biyyaa miti nama biraan barbaachisu isa jedhu gabaabsee dubbachuu barbaadan karaan deemaara waan ta'eef dubbadhaa. Ayye abdiyyeen namni yaada qabdammoo itti kaafattanii dubbachuu dandeessu yaada ishii kan walii galaate waan ta'eef hundumti keenya ilaa kanan jedhaa jiru dhannee dura ofitti deebi'uudha. Maaltu rakkoo ta'e jennaan ijoolleen keenya kun karaatti rakkoon akkasii irra ga'aa jira waan jedhu ofitti deebinee gaafachuu. Sun immoo akkamitti beektu asii nama وعليكم السلام ورحمة الله.
Yaadni keessan dhugaa yaada bareedaadha. Yaada bareedaadha jettan garuu haasaan keessan nuyi tolaa ture. Haasaan keessan guutuu garuu fudhatama qaba. Garuu immoo haasaa kanarratti kan dubbii kana guddisee haasaa kana guddisee haasa'u ijoolleen kana haasaanu waa gochuu illee hin danda'anu zimmee dubbatu malee asirratti yaada kanarratti yeroo dubbatan illee jarri dubbatan kun faayidaa tokko illee hin qabanu. Kan miidhamaa jiru miskiina keenya kanas ol laqaa jiru ijoollee nyaatee garaa hin qabne ijoollee uffatee ofirraa hin qabne kan miidhamaa jiru kan gorraamaa jiru kan qalamaa jiru waaraa kanatti kan gocha kana gochisaa jiru immoo ijoollee tokko tokko hin jedhani. Ijoolleen kun immoo garuu to'annoo seeraa jala oolullee hin danda'ullee hin danda'amullee garuu immoo maaliif yoottanii ijoolleen kun seelaan ala jiru seerillee qabuu hin danda'u ijoollee kana garuu immoo asirratti tuutti to'atamee itti galmaamee wanni kun irree dubbatamee yaada qaba kanuma yaadni. Abal faayidii jalaa namni tokko naa bu'aa ammas abal faayidii jalaa naa bu'aa nama guddata jira. Kan yaada kennu. Abbaa jabaa yaada isaa irratti dabaluuf. Mee qoy abal faayidii nama guddaa inni dhaggeeffataa jira. Jaallatamaa hibbuuteeti jaallataan hin bu'ini jaallataan kottu deebi bakka bootaan jira jaallata yaada kennatu malee hin bu'in jaallata nama buuse moo hibbu jaallata kottu deebi. Jaallata bakka kanatti dirqama barbaadamta kottu ol ba'i. Assalamu alaikum warahmatullahi akkam. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajigo. Jirtani bayyaadha. Jirra nagaa keessan dhiifamatu hin argina jala sin tursinee laata. Lakki reefumaan ergadhaanis hojumarran jira yaani isin mari'ataartan na gammachiisee naananii yaanis yoo hin danda'e waa tarii nama fayyada laata waan jedhu yaada wayitti isinii dabaluu barbaadeetanii yoo namni na dura ta'e isaanii kenni yookaanis immoo lakki isinumaaf kennan abbi kuttu abbi wallaa baasa eegaa galatoomi ulfaadho obboleessa koo dura dursoo rabbi ishrah lii sadrii wa yassir lii amrii wahlul uqdatan min lisaanii yafqahu qawlii yaa rabbi waan khayrii nu dubbachiisi egaa obboleessa keenya kan ituu riskiin barbaaddadha jedhu ajjeesanii rabbiin rahmata haa godhu kan mana yaalaa jiruuf immoo rabbiin lubbuu isaa nuuf haa qusatu kanuma dura dursoo wannan jechuu barbaadu kan ittaanu dubbiin wanti kun daddanateera deddeebi'eerallee furmaanni argamuu danda'us mari'atameera hamma mari'atamuu qabu olitti garuu haga yoonaa furmaanni rabbi biraa waan hin dhufneef ittuma jirama jechuudha. Tolegaa akkamitti furmaata wayii arganna inni jedhu dura dursoo abbaan of eeguudha. Abbaan of eeguu jechuun inni dura dursoo namni karaa sana deemu riskii isaa rabbiin bakkuma jirutti isa harazzaqu ituu danda'amee ijoolleen keenya karaa sana deemuurraa gabaabbatanii tokkoffaa wannan dubbadhu kana. Maaliif karaan sun balaa lubbuu harka namaa qofaan du'u hin ta'in balaan bishaanii jira, balaan beelaa jira, balaan hongee jira, balaa adda addaa jira jechuudha. Kanarraa kan hafetu dhaqee bineensa nama harka bu'aara bineensa malee kun nama mitiidha. Isa kanaafuu ijoolleen keenya riskiin ilma namaa rabbiin waan isa razzaqee ol namni argachuu hin danda'u waan isa immoo kaa'e rabbiin kaa'e immoo hanqachuu hin danda'u namni rabbitti amane kanaan deemuu qaba. Kanaafuu jennaan karaa sana deemuurraa of qusadhaa tokkoffaa dhaamsi koonni jalqabaa kan lammataa rakkoomni biyya sana keessatti ta'aa jiru rakkoo baay'ee wal xaxaallee hiikuuf illee nama rakkisu dubbachuutti illee nama rakkisu rakkocha kana kallattiidhaan addaa abalu dubbate furmaanni dhufaa miti hundeen isaa bakki inni jiru achuma magaalaa riyaadiin keessa jira habiibi sigalee manfuwaa keessa jira rakkoon ka'e furmaanni kanaa ka furamuu danda'u achi namni bosona keessa taa'ee hidda mukaan nyaatu ammoo akkasin miidiyaa irraa argaa jirtanutti namni kun jimaa qamaa elektirooniksii telefoona baatirii guuttataa
qarshii itti naqee fayyadamaa wantoota namni ilmi namaa mana keessa jiraatee argatu mara bosona keessaa fayyadamuun nama isa gargaaru jiraachuudha. Qaamni kun isa gargaaru kun immoo magaalaa keessa jira. Inni magaalaa keessaa kun hawaasa kan kee kana maaliif itti diina taata irraa dhaabbadhu jedhanii kadhachuudha. Qabaan rabbii haga gaheessa qabutti du'aa itti kadhachuudha. Maaliif ijoolleen ituu bosona keessa namni waa itti geessuu dhiise gaafa beelaan yookaan ofii ba'u yookaan guyyaan isaanii keenyaan gar tokko deebi'u jarri. Garuu namatu achitti horii itti keessa horii irraa fuudhee fidee ergaa fi waa hundayyuu gargaarsa kan godhaa jiru nama magaalaa keessa jiru. Manne isaan magaalaa Riyaad keessaa qaban sana buqqisanii balleessuuf hawaasni keenya utuu kutaa mara hin jedhin nama ta'uu qofaan fayyadamee mannoo isaanii sana buqqisee balleessuudha. Baduu ni danda'a. Garuu tokkoomuu barbaadaa of kennuu barbaadaa itti cichoomuu barbaada. Amma maaltu jira sitti fakkaate kaleessa waa danuun dhaggeeffataa ture nama 90,000 gaafa taa'ee dhaggeeffatu wanni jiru maali sababa ijoollee kanaa jecha miskiinni dalagatu miidhamaan sababa ta'ee jira. Sababa maali akka wanni sun hin saaxilamneef sababa godhu no jechuu qabna nuti. Miskiinni riskii rabbii isaa jiraata yoo haqa qabaate hin jiraata hattuu baasaa jedhanii nama miskiina lubbuu balleessaa jiru kana nama biraa miidhama jedhanii qusachuun hin taatu seera kennuudha. Ilmi namaa haalan taanetti du'ee baduutti jira. Marrumaan nu gubate jedhan wanti hin jirrellee nu keessa dhaabbate akka sabaatti akka biyyaatti yakkamnee jirra. Alana namni riskiin isaa harka kana qofa taate giroodha waan ta'e haa ta'u seera kennaa seerri ni baasa. Seerri akkamii baasa? In argita yoo ta'e guyyuma tokko irratti hin hojjetamne malee yeroo tokko kana dubbiin sun ammaannaan xalayaa gabaabduu sii wannoo irratti erginee turre. Human Rights Watch fi Amnesty International dhimma boordarii sanaa to'atan. Waan ta'e walumaan argine jechuudha. Waan ta'e ijoolleen namni 270 diraaga waliin qabaman bosona keessa qabaman rasaasa tarcaasanii cikeessaa yaasan. Taateen sun amma sirra deebi'uuf deema. Kan akka kiyyaan ammallee hamman danda'uun hin godha jechuudha. Namni biraallee gochuu jira. Ammas taanaan hattoota magaalaa keessaa sana baasa. Namni du'ee wanni waliif nuuf hin jiru. Teenyallee ilaaluu hin dandeenyu akka namaatti. Kanaafu ijoolleen keenya biyya sana keessa jirtan haga dandantanitti heeraaf seera qabaadha. Yoo dadhabdanoo wal qabadhaa jiraadha. Hattuuf lafan kennina. Hattuuni hadda hatti malee boraatu hin dandeessu. Hin sodaatina. Wanni isin sodaachuu qabdan Rabbi ilma namaa seera kabaja kana. Badii irratti abadan nama tokkoof lafan qusatina. Bornatu ka hin jedhina. Yoo annarra jiraatan Rabbi sinaa balleessu waliin jala sana waliin. Wallahi annu waa jirtu sinitti hima. Kanaafuu ennaan hidda kanaa balleessuuf wanti godhamuu qabu mannee isaaniitu Riyaadii manfuwaa keessa jira sana buqqisaa baasa. Kanammoo baasuu dandeessan. Akkamitti baasuu dandeenya yoo jettan jaran waa tokko waliin sobnu. Maal namni achi keessaa horii isin hirkaa fuudhaa ergaa hin jiru. Namni birrii hawwalaa hin jiru. Namummaan sun seeraan to'atamnaan falfalanii baasu ijoollee kana bilbila jora sanaa qofa qaba seerree irra ga'ee qabannaan. Falfalanii baasu. Namni ismaartifoonii qabatee GPS fayyadamaa bosona miti yoo dachii kana keessa jechuudha. Haga kiiloomeetira 3 dachii keessa gafa kaatanii baasa mootummaan. Kana garuu wanni taa'amee ilaalamaaruuf warra harka keessaa qabutu yoo du'e nama muraasa du'e nuti ammoo jireenyi keenya nu baduuf deemti. Waa hedduudha wal xaxanii achi keessa wal ijaaranii jiranii hundeen isaa bosona keessa miti isiniif fakkaate malee warri bosonaa maqaadha malee bakki maanuwaaliin isaa kan inni irraa socho'u gaaniin isaa inni guddaan achuma magaalaa Riyaad keessa jira. Siyaasa illee miti kun. Gariin siyaasaa jedha. No, dagaddaa waa'ee siyaasaa. Siyaasni hadda namni achitti du'aa jiru mootummaa mormeef mootummaa deeggareefii miti. Faayidaa isaanii riizarvi godhachuudhaaf
duuniyaa ol kuufachuudhaaf karaa qaxxaamuraatiin horii horuudhaaf jecha ilma namaa balleessaa jiran. Ijoollee keenyaarraa achi deemanii du'aa jiran kanaafi rabbi irraa mataa haa godhu. Ammoo nuti wanna akka namaatti godhuu dandeenyu warri haga tokko fageenya teenyee ilaallu. Qaamni kun hin to'atamu hin jedhina. Hin to'atama. Waan biraa dhiisi. Boleessa kiyya tarii boleetti. Muuxannoon irra gahuu dhiisuu danda'uu dandeenya. Lafa rasaasni tokkorraa dhukaatu mootummaan Saudii dhiisii har'a mootummaan Itoophiyaa ni beeka. Mootummaa Saudii guutuu isaanii lafa rasaasni tokkorraa dhukaatu dachii isaanii teeritarii isaanii keessa taate daangaa boordara isaanii keessa taate. Garuu wanta kanatti xiyyeeffannoon irratti hin kennamne. Isaan biyyi nagaadhaa miskiinni karaa deemaa jiraa jedhanii dhiisani. Ituu wanti kun akka ilmi namaa achi keessa qalamaa jiru. Akka ilmi namaa hiraaramaa jiru. Odeeffannoo wahii qaama tiktookii fayyadamu dhiisi. Qaamuma miidiyaa kana waan biyya sanaa godhu dhiisi. Yoo barbaachisaa ta'e jarri lookeeshinii naannoo sanaa neetwoorkii haadha siilima dhabamsiisanii cufaniiti. Waan achi keessa jiru baasuu jechuudha. Kanaaf immoo oliyyata sin gaafata. Dubbachuu sin gaafata. Mootummaan jaamaa miti. Miskiina wallaaleetii miti. Jarri namni meeqa akka dhufee karaa kanaan dalagatu sinuma beekan. Miskiina meeqa karaa kana qaxxaamure numa beekan. Maali nama boordera tarkaanfatu arguu dabasii fakkaate abbaa kiyya. Tuqqaban nama boordera isaanii daangaa isaanii tarkaanfatu arguu baatanii biyya akkamitti eeggatan sitti fakkaatiin arganii bar. Harka qullaa jira moo meeshaa fe'ee jira. Yoo harka qullaa dhufe maal nu miidhamoo nu fayyada achi fageessanii yaalu jarri. Siigalee kanaaf dhiisanii malee argaa jiran inni amma biyya cabsaa jiru kun immoo maafiyaa Yamanii fi Bahara irraatii wal qabatee bakka sana keessa humna kuufatee loojistikii guutuu immoo achuma biyyuma keessa taa'amaaru warra taa'ee biyyi maal akkamit jirti seera akkamit jirti akkamit socho'aa jirti odeeffannoo bal'aa achirraa kennurraa argataa jiraniiti kanatti humna godhatanii humna babbaasanii jara kana dhabamsiisuuf hattoota magaalaa Riyaad keessa jiru gaafa fuudhanii gadi kennan isuma gaggaari isuma sheeka of godhu qeessa of godhu paappeesii kana waan babbareedaa kana maal dalaga abaluu jedhanii wal qofachuu qaba. Ani Abul Faydii yookaan Khaliifaan Jarman keessa taa'ee maal hojjeta isaa ammaa kana taaksii oofaa jiraachuu kan koo namni na baruu qaba. Abbaan Jabal Itoophiyaa taa'ee sa'a kana tiktooka fayyadamu sa'a kana maal godhaa tiktooka fayyadamaa reede. Ani hundi keenya quba wal qabaannaan hattuun nuun seentu habiibi. Siigalee isa kanaafoo murtee ka argamuu danda'u sochii keenyarraani. Abboleessa kee dhabdee borobboleettii kee itti dhabda. Siigalee eftaanoo jireenya kee dhabda. Hattuunoo haga hatuun maal gotaa deema? Meeshaa isaa kuufataa deema, hanna isaa jabeeffataa deema, nama waliinatu jabeeffataa deema, nama isatti dubbatummoo lafarraa dhabamsiisaa deema. Guutummaa guutuutti hattuu taanaa jechuudha nuti. Kanaaf hattuu qusachuun lafatti mararfachuun takkaa hin jiru. Amma mucaan biraa iyyuu kana gaafa inni sagalee viidiyoo shanjaa walirra waraabu callifne ilaalaa turre har'allee iyyuu mitiyoonni wal xarate teenye ilaalanu maaltu nu galcha maaltu qelqelleeyti namni yoo wal dhabe ilmi namaa nama wali buusuu mituun ta'in walirraa dhorguudha yoo danda'e harkaan yoo dadhabee seeratti waamuudha mala dhaqee ajjeesii qalii waraanii maaltu fide biyya namaa keessa baqattummaa keessa taa'e adabachuu qaba adabamuu qaba seeraan kanaafu hattuu bakka takkamittillee hin qusatina. Ijoolleen keenya yoo waan biraa dadhabdan qaama seeraa biyya keenyaatti as kenna. Nutti as kenna nusa fageenya sinirraa jiru bilbila isaa hojii isaa dalagaa isaa nutti kenna. Wallaahi utuu walakkaa sa'aatiin gahiin boolla inni keessa jiruuf waan inni itti jiru hunda isaa ol yaafna jechuudha. Kanaafuu mala obbolaa keenya dhabnee jiruuf mana keenya jireenya keenya ijoolleen daa'imni lafaa kaatee jireenya isii fooyyeffachuuf haadhaaf abbaan itti ulaaleen quufin hin rakkadhu jettee biyyaa baatee jennaan jarri achitti kichuu kutanii nagayaan taa'uun jaraa nu'iif jireenya miti. Nu kanaaf waliin qusannu warri kanaaf wal qusatu yoo jiraate yoo garee jaraa taatan isinillee waliin abaa mansuuraa taatan jechuudha. Kanaaf as kenna nutu baasa seeratti yoo isin galuu dide nutti kenna. Laka lokeeshinii inni itti dalagatu lafa hojjetu waan hojjetu waliin kenna
utuu sin laaltanii mana seeraatti sakandii keessa warra seeraa bakka sanatti erga. Kanaafuu ennaan jabaadhaa hin teessanii laalina gumaa walii ajjeesanii nama ajjeefanii ofirraa baasuun kana miti. Gara rabbiitiin gara seeraatiin kun dubbii kufaadha. Akka namni biraa hin duuneef akka rakkoon inni obboleessa kee mudate sitti hin dhufneef bor obboleessa kee ka biraatti hin dhufneef hundee rakkoo sanaa balleessuudha jechuudha. Kanaaf adiraa obbolaa koo jabaadhaa wal qabadhaa yoo badii namni godhu jiraate wal gorfadhaa. Hadda boraan si kenna adaba godhuu taa'ee jiraan isin keessaa namni nama arrabsoo jiraata. Dhalaan tokko baatee nama arrabsiti taanaanoo qoradhaa akka ammas hin jettan sana fiidi kotta teessa. Bifa barbaachisaa ta'e irratti dhiyaadhaa qoradhaa. Hattuun siigalee gaafa hanni siin rabbarame maal gooti? Nama waliinatti heddummeeffatti maal gochuudhaaf? Yakka xiqqeeffachuudhaaf yookaan immoo nama hedduu qabnee seerrii hiniinu jedhee waan nu dhiisa jettee itti amanteef jechuudha. Kanaafuu hin dhiisinaa hin hilinaa isiniin jedha abbaa jabal carraa naa kennitee guddaa galatoomi. Baay'ee garaa nama nyaata an dhugaa wanti kun nu azzagannanee jirallee wallaahi dhugaaf jibbinee jirra. Nagaa ta'a asii achi arraba gochuu caalaa ijoolleen keenya gaa akkuma amma jenne kana utuu danda'ame karaa ittiin taasisuudha. Thank you my brother Master Shrifuddin na jedhadhu mootiina. Akka hittuu deemne baay'ee bareedu natti fakkaata namni yaada qabdan kanatti yaada kennachuu dandeessu namni biraa namni yaada qabda yoo jiraattan yaada kennadhaa. Yoo gastii jaraatan seentanii yaada keessan kennachuu dandeessu. Thank you brother. Izaddin. Wow. Habibian. Izaddin kairu wannati double tujira. Jabal nuti amma namni yaadanu kennu as jalaas dhabamee jechuun hin ulfaata. Jara keenya nama 160 kanatti waa'ee. Nuti yaada barbaanna. Marii barbaanna. Wanti kun akka hojiirra oolfamu gochuudhaaf tattaaffii waliin gochuu qabna. Waan sammuu keessan keessa jiru waan marii kana keessatti yaadaan hirmaachuu dandeessan waan furmaata ta'a wanti kun jechuun qalbii keessan keessa jiraate lakkoofsa 3 barreeffadhaa ol galaa hin keessummeeffamtuu yaadi keessan hin fuudhama akka Abul Faayidaa ammaatti sirriitti baay'ee nu ta'e amma yaadi kootii yaadi Abul Faayidaa akkanadha tokko wal qabaadha sinii galee wal qabaadha baay'ee kana irratti gadi fageenyaan irratti yoo mari'atamee dhugaa rabbi abbaa jabal wanni kun hojiirran oolaa jenneenuma yaana garuu immoo abbaa jabal asirratti wanta sitti himu garee wal saaxiluu didee dhokatee taa'aa jiru sana keessoodhaan siif hima okay keessoodhaan siifan hima garee wal saaxiluu didee dhokatee taa'e sun akkamitti saaxilamuu danda'a waan jennu keessatti ni dubbanna nagalchi masariin galchaa okay namni biraa zeenuu kana zeenuu ol galuu yaada kennata ta'e ol galuudhaaf carraan bal'aadha namni biraallee hundi keessan yeraafi bakka afaan ofii eeggachuudha jechan taa'e namaan jechuu irra amma danda'ame of qusachuudha isin ijoolleen keenya mana madaamirtan jechuusan taane ganda biraas hin tuqina waas namaan hin jajja'ina ijoolleen keenya tokko tokko illee kan ariifatan jirtu isinillee waan ja'ina inni kun immoo abbootii amantaatu jira nama guguddaan irra waa beekutu jira jechuudha namni bilchaatan kan irratti akka dubbatamu dhiibbaa gochuudha fakkeenyaaf nu ijoollee irra abbootii amantaatti dhiibuutu bareedu dubbii kana abbootiin amantaa maaliif waan kana irraa callisanii nu adabannee jechuudha waan kana abbootii amantaa namoota guddaa dhaabuu danda'a malee fakkeenyaaf jechuudha sinii galaadhamti nuti kan nu goonu maa inni nama tokko dhiibne arrasoo dhiibne maal dhiibne tinya afaan keenya adabannee abbootiin amantaa akkamitti ilaalan waan kana maaliif waan kanarraa dubbachiisanii maaliif dhaabuu isa waan jedhuraatu dubbanne baay'ee bareedaa waan natti fakkaata
yaada biraa gaayyaannan kam jiru namni yaada qabdan immoo seentanii kennachuu dandeessu. Kanumaan jedha kaan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abbaa Jabbaariin keessa dhufe. Wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa keessan jechaa wanti amma deemaa jiru kun dhugaa rabbii namaan callisiisu. Wanti har'a nama tokko irra ga'e yookiin anarra gaadhanii yaaduunis gaariidha. Erga immoo wanti kun raawwatee ka'e iyyuunis tokko bu'aa tokko hin qabu. Wanti kun erga jalqabamee bubbuleera. Har'allee haja baatu malee wanti akkanatti deemaa jiru kun baay'ee yookiin waggaa 3 achi ta'uu danda'a. Wanti kun erga raawwatamuu jalqabame yeroo sun callifamee ture. Namni gabbayee waan kana dubbate fi masootas haa ta'u qaama mootummaas haa ta'u wantichi callumadhamee bira darbe. Har'a gaafa namni akka horiitti gorra'amuu jalqabu immoo silaa akkuma amma abbaan Jabal jechaa jiran abbaa amantaas haa ta'u qaama mootummaas haa ta'u qaamni mootummaa biyya keessaa fi biyyoota jarri jiran waliin ta'ee gocha kana balleessuu hin danda'aadheeti akka yaadutti. Biyyi tokko mootummaa jalaadha kan isiin bultu. Mootummaan immoo lafa amma qabu beekuu danda'a. Biyya Suudii kana keessa masaraa kana keessa akka jarritti deemanii ittiin gocha kana raawwataaran mootummaan tokko dadhabeetii miti. Qaamni biyya keessa taa'ee akka mootummaan biyya sanaa waan akkanaa of keessaa balleessuu fi tumsa gochuun barbaachisaadha. Kanaaf wantichi kun immoo akkuma ammas hin callisuunis hin barbaachisu. Garuu immoo seera ofii eeggatanii afaan ofii eeggatanii jiraachuun gaariidha. Amma ijoolleen jimmarraa du'an jedhan kun wanta amma adda baheen jiru akkuma namoonni garaagaraatti dhiyeenyaan himaara nutti gocha dhuunfaa ta'uunii fi gandummaa ta'uunii amma inni adda bahutti wanticha callisuun gaariidha. Garuu wanti kun dhuguma gandummaa yoo ta'e immoo nama fayyaa irratti nama yookiin hojjetatee bulu miskiina irratti haaloo bahu osoo hin taane nama kana raawwate bifa kamiinuu karaa kallattiinis ta'e nama gocha kana raawwate qabanii akka inni seera jala oolu akka inni adabbii godhu gochuun immoo ummatuma itti dhiyoodhaan fakkeenyaaf ijoolleen gocha kana raawwatan biyya keessaa yookiin akkuma amma keeruun jedhu tumsa garaagaraatu jira. Maatiin isaaniillee beekamuu danda'u. Kan ammoo safara jala jiraatan yookiin maatiin fi namoonni itti dhiyoon jiru beekuu ni danda'u. Kanaafuu kan akkasitti har'a namni tokko jimma irratti namni wanti nu gochuu dandeenyu hin jiru. Kanaaf akkasii nu jajjabaachuun gaariidha. Waan kana irratti callisuun hin barbaachisu. Abbaa Jabal akka inni akkuma sile jedhee wantichi wal saaxilamee achittis seeraan biyyattis maatiidhaan wantichi akka inni cufamu gochuun danda'ama. Yaadichi dhugaa rabbii yaadi namaa gaafa dhufee yeroo dubbatamu itti galli dubbii tokko ta'u baay'ee desneedha. Maaliif jennaan bakka wanti namni mari'atee xumurri dubbichaa dhufee tokko ta'u irratti walii galamedha nama naankara sanatti. Kan inni maatiitti deebi'u kan inni wal saaxilamu warra lubbuun jiruuf warra hojjetataa jiru nageenya jiraa kabachiisuudhaaf. Zeenuu situn nagayin malee warri qabaman hojiirra oolaniiru seeraan to'atamaniiru adda gammachuu isa du'eef gaddaa isa qabame san immoo akka inni seeraan hojiin isaa wanti inni hojjete kaffalamuuf to'annoo seeraa jala walitti nuti itti gammachuutti qabna. Sirriidha warra qabamanii dhageetan ture garuu warroonni nama kana boojjee jiran amma warra qabamanii namooti akkuma amma miidiyaa irratti deemaa jiru nama hojii taasifatee bar akka biizinasaatti itti fayyadamaarutu jira booddee kana namoonni hundi beekuu habaatu malee namoonni wal saaxilamaa deemamaara.
nama biyyuma Itoophiyaa keessa taa'eetuma yookiin gocha kana keessa harka qabee biizinesi taasifatee jiraatu jira. Kun hundeerraa ni buqqaataanaan kun hundeerraa ni buqqaataanaan ammas taanaan dubbichi dhaabachuu danda'a. Garuu immoo gochi kun hundeerraa kan hin buqqa'u kan ta'u yoo ta'e immoo dubbichi hammas yeroodhaaf iyyisiifnee dhiibna malee amma oolee bulee dubbichi qaama biraatti ijaaramee amma waan kanatti raawwachuudhaaf itti galuu danda'a. Hamma kana balleessuudhaaf hundeerraa warroota dudduubbaan tumsaa jiran warroota waa'ee kanarratti aayizoo kiingi jedhaa jiran kana dubbaa balleessuutu gaariidha. Sumbannaan hundeerraa buqqeera. Ammas hamma warri fuulduraa kun qabaman waa jennu fakkeenyaaf warri gocha kana raawwatan hamma seeratti dhiyaataniiru to'annaa jala jiran yoo jenne ammas namichi immoo biizinesa taasifatee jiru kun nama biraa uume nama biraa hundeesse jechuudha. Ammas ijoollee irratti namarratti gabbobbaasuudhaaf iyyuu yookiin seera gara biraa baafataa ni taa'e. Kanaafuu wantichi hundeedhumarraa furamuutu gaariidha. Hamma namichi har'a qabame dirqama mootummaan tarkaanfii barbaade irratti fudhatee iccitii dudduuba jiraa jiru akka inni baay'isiisu akka inni nama gocha kana raawwataa jiru tokko tokkoon akka inni saaxilu akka inni godhudha kan amma xiyyeeffannoo godhamuu danda'u. Kanaaf inni akkasii warra qabaman immoo seerri waan erga harka seeraa galanii seerri waan isaan laallatu irratti raawwachuudhaan mirga ni qaba. Uummatis immoo akka immoo namoonni biraa jiran tokko ta'ee tokkummaadhaan walloodha, arsiidha, jimmaadha, harargeedha maaloodha osoo hin jedhin warra gara jabummaadhaan akkana uummata irratti kana ituu namni kurrifatu utuu namni maal jedhu waan akkanaa jabaatan kuni nama jechuun hin danda'amu dhugaa dubbachuudhaafi namoonni akkanaa garaa jarrittiin akkana godhanullee an baay'ee tokko na dhibe namummaata akkanatti namarratti raawwataadha waan nama qaansifachiisu kun akka baay'ee. Kanaafuu hundeedhumarraa furamuutu hundeedhumarraa osoo tokko tokkoon saaxilamanii gayyaamanii hundeerraa osoo furamee deebi'uu hin danda'u. Hundeerraa immoo hin furamu taanaan ammas oolee bulee guyyaa waggaatan 2 waggaa 3 lakkoofsisee ammas hojii ofiitti deebi'uu danda'aadha kan hin jedhu. Galatoomni seenu abbaan jabal biizinatti fakkaata kanaaf ani dhiifamamuuti irraa kaasee dubbataa jira. Abbaa jabal yeroo biizii jirtu kana ofumaaf akkootiif anan keessummeessa jedheetan. Nabaanii dubbachiisa. Nabaanii dubbate nabaaniin abbiin dubbadhaa. Warahmatullahi wabarakatuh. Abbaa jabal maaltu jira? Salaamu alaikum. Min addis nagaraallee. Mana banadhaa waa'ee mucaarraa dubbadhaa nan zimmettanii isinii. Dhimma sanarraa saamaadha qabe dubbadhu kunoo. Maalirra geessanii ture? No, isuma irraa saamaadha dubbadhaaf hin nannu waan ta'e naasaadha. Okay. Addee kamiin geessanii ture? Addee isin geessanii kaaftaniitti humna. Abbi waan jiru haaduma wal jijjiiraarra malee bakka tokko yaadni isa jira dubbatu. Yaada maal wal jijjiirra gaa booddee mucaan mana hidhaa wajjiniin hidhame galgala nan nu fayyade mana kootti kaa'ameen hinna. Abbi gurbaan inni ijoolleen ajjeesan qabamaniiru. Qabamaniiru yuugaa amma qabamuu miti bara. Tokkoffaan manni sun qabamuu caalachi hordofamuu waa bara. Murteen du'aatti faradamuu qadiyyaa ta'uusaa duu qabdi kan ajjeefte. Ila amma abdii asirratti waa asitti immoo abdiidha moo abbiidha jette maqaan? Abdiidha. Mee fooloon sirraa kaasaayyuu. Qabamaniiru miti. Wantichi ila waan raajiin qabeedha beeki. Waan raajiin qabe yoo ta'e ajjeefamuu qabuudha. Waan raajiin qabe immoo seerri gahee isaatiin itti fayyadama. Kana jechuun seera biyya Arabaatu hin beekta. Namni nama ajjeese. Seerri biyya Arabaa lammii biyyatti ajjeesa malee maa lammii Itoophiyaa ajjeesee dhiisee isaa beektanii? Raajiin ragaadha ajjeesuu isaa raajii yoo ragaateesi walaa hidimeetti murteessuus hin danda'a bara seera Itoophiyaatiin. Walaa idimeetti murteessuun du'aan tokkuma garaagarummaa hin qabu. Idimee mana hidhaa no dhaggeeffadhu kaasitanii maa amma mana hidhaa Suudii hin beektan mana hidhaa biyya Arabaa. Waan manni hidhaan biyya Arabaa namatti hojjettu jechuun nam tokko mana hidhaa biyya Arabaa keessa umurii guutuu taa'u filachuurra yeroo gabaabduutti of ajjeesee yookaan du'ee deemuu filata. Wallahi qasaman billahi manni hidhaa Suudii Arabiyaa amantuu samanuu baatu Itoophiyaa keessa jiraachuu caala qadiyyaansa.
Fuattee jiraatta barsan naxxee silkiin hin gala. Uffanni torbeen sirraa jijjiirama. Nyaanni akkana. Bara uummata wayye akka irratti furdatanii jiraatu ati maa itti beektaati. Qasaman billaa isa Itoophiyaadhaaf hojjetee jiraatu caala jiraatama. Atuma ta'e akkamitti seerri nama ajjeesu ittaati seerrachi. Jechuun lammii biyyattii Itoophiyaa yoo ajjeesa malee lammii biyyattii yoo wal ajjeesa malee Itoophiyaa ajjeesee dhiisee isaan malitti akkamitti beeknama. Akkamitti beeknaa maali? Nama Itoophiyaadhaan lammii achi ajjeesaan turre jirri. Nama lammii achi ajjeefame nama lammii Itoophiyaa ajjeefame namni lammii Itoophiyaa ajjeese seera Itoophiyaatiin itti murteeffamuus hin danda'amu. Seera Itoophiyaa wantichi immoo seera Itoophiyaa keessa hin jiru seera biyyattii keessatti hojiirra oolchama malee seera Itoophiyaa keessatti maali hojiirra. Maaliifuu wanti kun hordofamee adda baafamuu qaba bara amma gaafa siin duututti biraan deebinu ammas yeroo tokko waa jedha. Dabaree haasawoo yaalaa jiru sana akkamitti akka yaalaa argatee fayyaa isaatti deebi'u warroonni hafan hordoffii akkamii akka isaan barbaachisu namoonni akkamitti hordofsiisuu akka danda'an mucaan namoota sana arge immoo kara miidiyaattis ta'ee kara qaama mootummaatti dhiyaatee akkamitti eeruu warra sanaa sirriitti kenna. Even maatiin nu barbaachisa maatiin warra sanaa beekuu barbaanna waan ta'eef. Inni biraa namni lubbuun isaa darbe kun gara biyyaatti galamoo achitti awwaalama reenfisaa kan jedhu hiree ijoollee warra inni keessaa dhalate ijoollee hawaasa naannoo keessattuu maatiin reenfa isaa nan barbaada jennaan akkaataa kanaan nuti wanta nurraa eegamu goonee akka biyyatti galu gochuudhaaf haasa'uudha malee wantoonni amma kaasaa jirtan kun eega mootummaan harkaa qabatee nuun ammas namoota hafan akka isaan funaanamanii seeratti dhiyaatan gochuudhaan alatti waan biraa osoo dhiifne atakaroo biraa keessa osoo dhiifne kan jedhu kaasuun barbaada qoyaanan. waan mana baanii dubbataa ol irratti dubbataa ol barsiilas waan taaraan hin jiru bara. Inni fagoo jira abbi. Akkan jedhe silas waan mana baanii dubbataa ol irratti dubbataa ol leenje. Sana baanii sila dubbatu nu sila dubbannee waan hunda turree gurbaa daraa wajjin hidhamee hidhaa keessaa bahee fi nama obboleessa bira raqee sana dubbisuudhaaf galgala. Ayyee deebi'eera. Abbi yaada kee keessaa kanatti tolee mucaan yaaddofuunsaa gaariidha. Keessattuu mucaan reenfa jalqabaa hanga dhumaa eegaa ture suni ani isuma dhuguma baay'ee isaa nama cimaa akka ta'e natti mul'ate. Hanga dhumaatti deemee reenfa sanaa wajjin hidhamee eda galgalaa bahedha kan dhageenye. Suni wareegama guddaa kaffaleef namni sun. Akkamitti onaan jettan osoo ana ta'e nan baqadha. Maaliifi eeyyama qabaatee illee hin beeku namni sun. Yakka ofirratti murteessanii wajjiniin reenfa hammatanii taa'uun waan guddaadha. Aantummaa guddaadha jechuu barbaadetan. Gara miidiyaa dhufee wanti inni haasa'u kuni xiyyeeffannoon itti kennamuu qaba. Callisee dhufee haasa'e jechuu asirratti namoonni baay'een hordofuu dhaggeeffachuu osoo hin ta'in wanti inni haasa'u ragaadhaaf lafa taa'ee namoota qaamota mootummaa fi rakkoolee amma nutti dhufuu deeman kana gara fuulduraatti wantoota amma tarreessine kana akka furutti lafa kaa'achuu qabna. Namoota sana keessaa namoonni hafan yoo jiraate akka seeratti dhiyaatan wanti isarra barbaannu odeeffannoon isarra barbaannu. Kanammoo qofaasaa gochuu hin danda'u. Ijoolleen warra akka Shaabuddiin ijoolleen naannoo sana jiran sirriitti hordoffii taasisaa jiru. Halkaniif guyyaa osoo hordofiin osoo hin nyaatin isaan kana wajjin qindoominaan hojjechuudha. Inni biraa ammas maatii amma irra deebi'e jecha kana maatii ijoollee gocha kana raawwate baruu barbaannan. Maaliif seetan yoo wanti kun mootummaan seerri mootummaa biyya Suudii murtee isa fakkaatu hin kennine nuti akka Oromootti gumaa barbaanna. Akka sabaatti akka biyyaatti
wanti nu deemnu jira waan ta'eef. Ammoo arra seera achiitiin qabameera waan ta'eef osoo achitti murtii nu argate gaariidha yaada jedhuun kaasa. Maaliif gara biyyaatti deebinaan seerri biyya kanaa kiirlasiidha. Birrii qabaatteenaan biddeenuma nyaatta isuma du'etti bada jechuudha. Caarraan ati argattee nama kanarraallee jira mitiire walumaa galatti sinii gala jedhee yaada. Namni kun adabbii isa fakkaatu argachuu qaba. Adabbii isa barbaachisu isa barsiisu biyya barsiisu hin argatu taanaani ammas beekamtii ta'a biddeena ta'a fi deebisee. Isa kanaaf irratti wanti nuti xiyyeeffannu wantoota kana jedhee waan yaaduuf ordoffiin nuti arra goonu mucaan yeroo dhufu maatii namoota sanaa sirriitti barbaanna. Eenyummaa namoota sanaa baay'ee murteessaadha waan ta'eef yoo beekuu baatellee odeeffannoo qeenxee jirtullee nuu kenna. Maatiin sirriitti barbaachisaadha. Ammas maatii mucaa du'ee reenfa biyyatti naa galchaa jedhan yeroo murtaa'e booda akkaataa danda'ameen biyyatti galee awwaallatu wanti godhamu hin jiru waan ta'eef. Kanaaf irratti wanta godhamu waan isa sana irratti mari'achuudha mucaasa hospitaala jiru irratti birriin kan hanqatu yoo ta'e tarii maallaqa guddaa jimmaarraa
Isa kanaaf soba mee namuma ijoollee sigimoo kana kan osoo iddoo biraati isa kaleessa qadamu jalqabe kan akkam akka ta'u hin beeknu. Kanaaf sagaleen keenya ukkaamamaadha. Warri kaan